har'a jalqaba rosoo gara viidiyoo seenne dura hundi keessanuu namoonni sagalee kiyya dhageettan akkasumas namoonni na ajajuu fi fedha qabdan jechuudha. Amaanaa isinitti haa ta'u, wallaahi hunda keessanuu amaanaa isinitti haa ta'u. Maalinni yoonni amaanaa nuti ta'u kun yoo jettanii isinitti kan himu ta'a. Gadhuma viidiyoo kiyyatti waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu egaa bakkuma jirtanitti nageenyi keessan haa ga'u isiniin jecha. Har'aan tana namoonni hedduun uffata aadaatii fi meeshaa qorii meeshaa aadaa guutuu akkasumallee meeshaa aadaa firee afur firee sadii kan ajaja jira nama baay'ee jira. Egaa akkuma ajaja isaaniitiin qabadhee egaa yeroo kiyya dhugaa dubbachuuf asirratti viidiyoo kana sirri dhageeffadha hundi keessanuu keessattuu namoonni na ajajuu fi karaarra jirtan akkasumas namoonni na ajajanillee dhageeffadha hundi keessanuu. Ani yeroo kiyya addaan qoqqoodee nama fayyadamuudha. Mana keessallee ufumaaf dalagaa hojii yuutuubillee asitti mootu inni ani sirriitti isinii himuu barbaadu gara dhumaarra isinitti hima. Garuu amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jedha unan isiniin jedhu kun egaa mana kana dhaqee mana kana yeroo isaan jalqabarraa amma bakka baay'ee yookaan qirincaafi baay'eetti bananii jiranii. Jalqaba yeroo isaan jalqaba mana tokkoffaa banansaanii beekaa turanii kanaaf maamila kiyya jechuudha. Yeroo jedha kiyyallee anasitti ajaa'ibsiifadha. Yeroo sanirraa isaan beekee dhugaa dubbachuuf garoogaa shanii akkasii jechuudha. Isaan beekee qajeelumatti maal isiniin jechuu barbaadeeti meeshaan mana kanatti argamu ajajaanii anillee jalqabumarraa guyya takka kan ajajan ol fuudhee bitee hin beeku jechuudha. Namaafillee ta'e ofiifillee ta'e firaafillee ta'e jechuudha. Ajajeetiin malee guyya takka ajajame bitee hin beeku. Akkasumallee waan badallee natti hin kennitu jechuudha. Maamiltii asii yookaan mana uffataa kana wanni hunduu akka isin barbaadanitti jira. Diizaayinii barbaadaniin uffata filattanii yeroo baay'ee namni keenya olmuun fuudhee bita kama hojjetame jechuudha. Garuu wanni hundi ni jira. Wanni kun maali maqaan barreessaa warri beektanii? Wanta as jiru kana keessa waan barbaadan ajajaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma quxuunxoo yookaan immoo qorii hojjechiisu yoo barbaadan muka isaatu jira qoriin jechuudha. Jechuun qoriimaan qofti qorii san keessa tajaajilatutu jira baqaxa jiraatu malaa mukii garaagaraa waa hunda isii ilaaltee filattee tanarratti na hojjedhu jettaan. Akkasumallee gatii isaa yeroo baay'ee gaafatan viidiyoo kanas isin gadhiisan irratti namoonni baay'een nuuf hin galle maaliif ibsan goone jettan. Ani viidiyoo manatti waraaba jedhee yaada jechuudha. Qama qofa bitee sanuu diqquma isii waraaba. Sanuu akkana mana waraabuu waanuma baradheef waraabe malee ani yaanni kiyya mana galee viidiyoo isin waraabuu jedha ture akkuma kaani. Egaa mana gahee gaafadheen booda viidiyoo iqaa hin waraabinii hin barbaanne sarpiraayiziidha maatiin kiyya onlaayinii nama fayyadamuu naan jette jenna dhiise jechuudha. Saniif sirriitti isin waraabuu dide. Kanaafuu warroonni akkasitti na gaafattan ani dhaamsi kiyya wanti biyya alaa jiru hunduu biyya keenya ni jira. Namoonni achi fe'uu barbaadan maallaqa itti baastan malee ifaajee keessan malee wanti irraa tirfii isin argattan hin jiru asumatti bitadhaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti meeshaan biyya alaa akka biyya keenya keessa jiru akka beektaniif isin waraabe jechuudha. Hordoftoota kiyya hadhallee akkasuma warri meeshaan ajajjan meeshaa lafa taa'ee hojjetamee ture bituu danda'a. Garuu waan akkasii hin bituu jedhe jalqabu malee isinitti himee jira. Piliis hundi keessanuu na dhageeffadha warri na ajajuu barbaadan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni na ajajatuu barbaadan wanta ana haasa'u dura jalqaba sirra dhageeffadha. Ka durallee ka ammallee jechuudha. Isin meeshaa aadaa waan ajajjan ani gadi ba'ee ka achi taa'ee ka namni hundi filatee keessaa ka yookaan afaan jajallatu yookaan qoriin baqattu yookaan bakka wanni walumaa galatti wanni hojjetamee lafa taa'ee ka namni keessaa filatee bade jechuudha. Waan akkasii isiniin dalagu jedhee jalqaballee isinitti himeetiin jira. Maallaqa keessaniin fakkeenyaaf meeshaa aadaa guutuu yoo ajajan waa hundaa fal'aana isaa filadhee qorii isaa filadhee xuunxoo isa hunda hodhaa hattaa hodhaa isallee filadhee itti kenna torbaan tokko haga lamaa keessatti geessan jechuudha. Yoo guddate torbaan lama akkasitti namni obsaan barbaadan qofti na dubbisa. Akkasumallee mootuu meeshaalee ta'e uffata irratti illee yeroo baay'ee namni footoo natti as erga jechuudha. Footoo san ta'uu hin qabu dirqama footoon maaliif isiniif fakkaata? Editii godhamee footoo amma fakkeenyaaf uffata tokko editii itti gootan halluun irraa dabalamuu danda'a. Irraa hir'atuu danda'a. Kallattimaan suuraa san fakkaatuu hin danda'u jechuudha. Wanni isin beekuu qabdanii isinis ni beektanii. Kanaaf uffanni sanoota dirqama halluu yoo barbaadan gara diimaa gara kaanii wanni silkii keessa jiru haa hedduudha. Editii ilaaltanii yeroo baay'ee akkasuma ta'uu qaban jedhina. Mana kana keessa uffanni dhiirallee ka shamarranillee jira. Garuu walumaa galatti gilgilii akkanaa tanarratti illee calleen hojjechiisuun ni danda'ama akkuma argaa jirtan tana. Egaa gilgiliin diqqoodha garuu maqamaaf malee diqqoodha.
Uumaan hirraan qabdu akkuma argaa jirtan kana saamsaan qabdu asuma irratti calleen irratti hojjetanii namni na gaafate jira waan ta'eef garuu akka namni sun jedhetti hin arganne diqqoodha. Shawuudhaan isaallee baay'ee natti hin tolle shafshaf jedhana fakkaate hundaafuu ani isinitti hima wanda viidiyoo keessatti viidiyoo tokko tokko waan isiniin gahu hubadhaa isiniin jedha. Uffata kana ajajamee fakkeenyaaf uffata kana aditti illee ajajanii jira bunnitti illee ajajanii jira yookaan magaala sanii wonniidha uffanni duraanii hin jiru uffanni duraanii hin jiru shaakarratu jira jechuudha callee tanallee tazarzarraa tana namni ajajellee jira adii akkanuma ajajanii aidii argadhee jira bunni illee ni jira garuu uffanni bunni sun ka duraanii irraa bade kunillee shaakarraa uffanni laafaa miti jechuudha ka duraanii suni hafee jira jedhanii bakka maraa yoo dhagu isa kana jira bunniin illee carqima jajjabaatu kana jechuun jajjabaatee korotallee miti garuu uffata laafaa sanii miti jechuudha. Egaa warri gatii beekuu barbaadan uffanni arsii kaabbaa qabu kuni callee isaati diizaayinii isaati irratti hundaa'a jechuudha. Callee ka baay'ee qabu akkasuma gatiin baay'ee waan itti ba'eef gatiin isaa ol ka'a. Egaa qamisiiwwan kunniin qarshii 3,500 jedhanii 4,000 illee jira. Ina kaan margisiisaa jiru kun qarshii 4,000 jedhanii kun akkuma argaa jirtan kana ajajaan ka hojjetame jechuudha. Akkanatti illee gurguramnaan jedhanii inni kun immoo qarshii 5,500 jira akka callee isaati jechuudha. Ka callee baay'ee ofirraa qabu gatiin isaanii dabalaa calleen ittiin hojjetan turellee garaagarummaa qabdi calleen dabaltu jirti jedhanii akkuma argatan kana kun callee kaabbaa kun ol qixaa miti irra jiru akkasi jechuudha. Garuu gatiin isaallee akkuma callee sanitti jechuudha. Asitti aansee immoo qamisiiwwan tunniin jirti. Qamisiiwwan asitti mul'atti tun immoo qarshii 3,500 jedhanii diizaayinii ka jalaa kanillee akkana jira gubbarrallee tacaafisanii akka jaaladhee jiranii garuu uffanni isii baay'ee namatti hin toltu wonniidha shaamaadha uffanni isii daarirraa tan isinitti agarsiisa. Qarshii 3,500 naan jedhan jechuudha. Ajajaan illee hojjetamti akkanatti illee ni gurguramti naan jedhan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yeroo an viidiyoo tokko tokko kan isiniin gahu akka namatti akka wanni jettaniif kunoo isiitan amma hedduutu akka jaaladhee jiranii carqiin gubbaa kun bareeda ka jalaa kun garuu agas maraa miti shaamaa haphii ho'iiti jala garuu silipsi yookaan akka gogoraa ta'e uf jalaa qaba akka qullaa yookaan nama mul'isni qaama namaa jechuudha. Garuu uffanni isaa agas maraa miti haphiidha kunoo jalallee ni qaba silipsi. Isa gubbaa isaanii hedduu jaaladheetiin jira kun akkuma argitan harki isaanii illee bal'aa gatiin isaa qarshii 3,500 jedhanii. Egaa akkan isiniin jedha hordoftoota kiyya marti keessan ummatu wanni anna hubadhaa jedhee reef isinitti hime isinitti hima. Egaa akkasii hordoftoota kiyyaa warri na daawwataa jirtan immoo laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya kaleessa viidiyoo as dura gadhiise ilaalaa warri meeshaan ajajuu barbaadan dhaqee birriin keessan jedhee kun akkanatti ajajamee lafa taa'u kanniin kaka halluu tokko qabu walitti guuree isiniif godhuu danda'a. Garuu waan akkasii ani dalaguu waan hin barbaanneef jechuudha. Yoo na ajajjattan kolbaan maratee akka kiyyaatitti yaa turu waaga ture torbaan takka ta'e torbaan lama ta'e yoo ajajamee akkasitti guutuu isaa isinii ajaja malee kalafa taa'e kana isinii hojjechiisu yookaan hojjechiise jedhee bitee isiniif wanni godhuu hin barbaadu. Garuu kun ni jira jechuudha wanni barbaadan hojjetamee ture garuu mootu kan namni keessaa filatee filannoo nama hedduu egaa wanni ta'een booda itti aansee uffata arsii kaabbaa kanaa isinitti agarsiisa. Callee kanaanii ta'ee adii kunoo akkuma argaa jirtan kan as keessa jira garuu halluun isaa ka durii isanii miti carqiin kun amma halluun isaa magaala bareeda garuu diqqoo isii ni jajjabaata carqoomni isaa jechuudha. Garuu isa tokkoffaa jedhanii isaa mul'isan kana jechuudha. Ka durii isanii gaafadhee ture illee manaa ni qaboo barbaadan isinitti agarsiisa. Mana ni jira ture garuu amma carqiin sun hin jiru jedhan jechuudha. Carqii isa kana agartanii halluun isaa gosa lama. Amma carqii kanneen keessaa kam qabdi jennaan ka garaa keessaa sanii qaba. Isa amma harkaan qabesan kan osoo hin ta'in ka garaa keessaa sanii ni jira isaan hojjetamuu danda'a jedhan. Carqiin oriijinaalli garuu ka gubbarraa kana laala hundi keessan kana jechuudha ka duraanii. Oriijinaala ta'ee laafaadha agartanii laafaadha bifti isallee dammaqaa wayiiti bareeda. Garuu amma hin jiru onlaayinii irra carqiin kun jechuudha. Ka garaa keessaa sanii hin jira. Ka garaa keessaa sunis ammatti tokkoffama jedhanii isaan irraa dalagaa jiranii akka ka duraa sanii miti jechuudha. Bareeduma ta'e akka duraa sanii miti xiqqoo garaagarummaa qaba. Ittiin sadaffaa immoo kunoo isa kana inni kun immoo sirrimaa walitti dhufuu ilaalaa isinumtu bifti isaa adda adda jechuudha agartanii. Kuni sirriitti onniidha. Bunni miti. Kamoolirraa santu bareeda jechuudha soo argame. Garuu amma gabaarra hin jiru jedhanii ka garaa keessaa sanii ni jira jechuudha hordoftoota kiyyaa isa kana jechuudha agartanii isa amma qabe kanaan jira. Kunoo yoo ajajaan hojjechiise amma ajaja tokko ajajee jira kaabbaa fi isallee ka keessaa kanaan hojjedhu jedheen. Erqoomni isallee waan jedhu bareeda garuu ka duraa kanaan gahuu isiniin jechuu barbaada ka duraa sun inuma hin jiru jedhanii itti aansee calleen as keessa bifa barbaadaniin jira. Ka addaa ka harkaa ka mormaa bakka hunduu ni jira jechuudha wanti garagaraa faaya garagaraa ka harkarratti dalagatanii harkarratti godhatanii. Egaa waa hedduu jira isiniin jedhaa ture sagalee dhaabaa itti waraabee calleen babbareedoo jira as keessa.
ka barbaadaniin. Carqiin diizaayinii garaagaraa jira as keessa fooyya'ee jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe meeshaan hojjetame kun akkana guutee jira. Ani as keessa wal fakkaatu amma nama waa sadii na ajajetu jira jechuudha. Qorii xuuntoo akkasuma boraatii hundi isaatu as keessa walitti guuree maachi jedhee isin dhiyeessuu danda'a. Garuu kan rabbiin irraa argu waan ta'eef wanna badaa hojjetuun barbaadu isiniin jedheetiin jira. Kunoo xuuntolleen jahilleen kan wal fakkaatu ni jira jechuudha. As keessa amma kan osoo wanni jedhu barbaade as keessa bakka bakka waliif fuudhee wal fakkaatu godhee hojjechiisa jechuu danda'a. Garuu akkasitti hojjetu hin barbaadu. Piliis na dhageeffadhaa hundi keessanuu. An fakkeenyaaf qorii hojjechiise fal'aanallee akkanatti qullaa isaa filadhee qoriillee qullaa isii filadhee eegasitti ajaja jechuudha. An fakkeenyaaf foon hojjetamee lafa taa'e waan dhabu laala kun amma hojjetamee lafa jira garuu madaabaraan isaa irraa yaa'ee jira gara tokkoon. Wanni hojjetamee lafa taa'e kun wanni hin dhabu jechuudha. Wanni kana naa barreessaa isin hin jedhe xixiqqoon isin agarsiisee amma guddaa kanaan. Kanaaf ani ajajaan hojjedha. Gatiin isaa meeshaa guutuu aadaa guutuu jechuudha. Firee meeqa jira? Qarshii 9,800. Akkasumallee kawaa sadii waan takka yoo isinitti immoo viidiyoo sa'aatii waan hin geenyeef qoriin 2,500 hojjetamti. Beekamaadha jechuudha. Ani wanti isiniin jedhu barbaade kafaltii kiyya ka deemee ifaajee ittiin filadhee jedhe isiniin gaafadha malee meeshaa irratti dolcha takka kan dabale durallee isinitti himee jira. Qoriin qarshii 2,500 jechuun akkanatti lallaala maashaallah namatti tola bakki kuni. Egaa mana kana keessa bakka hedduu namatti tola jechuudha. Egaa sumaan immoo gatii isaa yeroo biraatti isinii deebi'a onni amaanaa isinitti haa ta'u isiniin jedhe namni meeshaan ajachiifataa jirtan dhugaa isiniin jedha jalqaba maatii keessan mariisisaa. Namni kamuu akka namni natti cabuun barbaadu wallaahi dhugaa isiniin jedha. Maaliif hojii kanallee isinitti himeetu ture tanaan durallee amala kiyya irratti hedduu takka namatti baay'ee nama bira nama walitti jechuun. Bakka walumaa galatti nama mufachiisu illee barbaadu namni akkanatti mufatu barbaadu. Kanaaf jalqaba maatii keessan mariisisaa osoo meeshaan hin bichisiisin dura maaliif jennaan illee amma obboleettiin osoo waan as jiru nama biraa bichisiistee dhaqinaa fuudhi jettee natti dhagahamuu mala jechuudha waan jiru uumama jiru kun. Kanaaf jalqaba osoo ajajin dura maatii keessan mariisisaa. Akkasumallee mootu maali akka mana namni isinii bite maatiin isinii bite na ajajtanii kaatanii duubatti deebi'uun akka narratti hin uumamnellee akkasumas akka maatiin keessanillee natti hin cabne isiniin jedha dura hubachiisa. Itti aansee nama soolaariin jira. Soolaariin kuni gosa baay'ee qaba. 30,000 irraa ka'ee jira. 30,000 ka qabu maali yoonaan jettan kun asirratti orijinaala ta'uu isaa isinitti agarsiisa. Egaa 7,000 irraa kaasee jira. 3,000 2,000 sun dhiisaa uummata kun onni ta'uu miti. Amma fakkeenyaaf soolaariin waa hunda qabu. Televezyiinii waan maatii keetii yoo galchuu barbaade baadiyyaatti osoo ifaan hin jirin soolaarii isa yoo bitte chaarjarii fillee televezyiinallee kaasa jechuudha. Qarshii 30,000 ka 20,000tu jira. Ani waan jiru hunda isinii hima jechuun ka 30,000 illee jira ka 25,000 illee jira ka 20,000 illee jira akkasumas ka 7,000 illee jira jechuudha. Ka 30,000 yookaan 20,000 sunniin olaalaan sunniin ka 30,000 fakkeenyaaf garaagarummaan isaa televezyiinii kaasuu danda'a. Televezyiinii bittee baadiyyaatti osoo ifaan hin jirin soolaara sanii fayyadamuu dandeetta jechuudha. Waan akkasiisan kakaasuu danda'u qarshii 30,000 irraa kaasee jira. Namni keenya garuu qarshii 4,500 barate soolaarii garuu anaayyuu na ajaa'ibee gaafa hunda isaatu addaan baasee akkasi dhagaan isa orijinaali isa kana dhagaa xiqqoota dhagaan isaa garaagarummaa qaba beektanii dhagaan ka dafee tabalaashofaa jiradhanii jechuun yoo tabalaashaa illee hin gatamu ni jijjiirama bakkuma isaa fiddanii akkasiniin jedha kana nama dhagaafadhee obboleettiin deenaa gaafadhu maatii kiyyaaf naan jette kunniin baawuzaa yoo ifaan hin jirre kana bitachuu dandeettanii qarshii 7,500 irraa gaafadheef jechuudha. Ka isiin naan jette kana ka 5,000 illee jira garuu amma fakkeenyaaf ka 7,000 sun maali inni garaagarummaan isaa chaarjarii godhuu danda'a bilbila chaarjarii godhuu danda'a ifaan isaa bareeda kun akkuma argaa jirtan kan isa kana meeshaan isallee bareeda jechuudha. Kagatii gadi aana muluma 3,000 4,000 sunniin qabadhee bitamu waan hin taane jechuudha. Abbaa onni 4 qaba ampuulii 4 jechuudha kunoo yuunivarsaal ka jedhu kana isa maarkiin isaa kana jechuudha. Egaa kan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa gaafii qabdan barreeffachuu dandeettanii garuu hundi keessanuu waan amaanaa isiniin jedha amaanaa isinitti haa ta'u meeshaa ajajuun dura maatii keessan mariisisaa akka maatiin keessan natti cabu hin barbaadu isinillee waan tokko ofitti amanamummaadhaan ajajaa waan na barbaachisa jettanii yaaddan bakka orijinaala bakka isa itti onni godhan